Ijoolleen Pirootistaantii yookaan Pheenxee taatan na dhaggeeffadhaa sinitti himaa likkii keessan xiqqaa keessanii hanga guddaa keessanitti jechuudha. Wanta irra walii daddarbinu illee hin jiru kan keessanii jechuudha. Ifin jechuudha damma daamu parastaamoolii sukkaara keekii warqiidha sin jaallatanis jibbitanis. Guyyaa tokko Pirootistaantiidha yookaan Pheenxeedha namaarraaf argeen beekon. Maatiin isaanii gurra micciiranii qunxuuxaniitu kan isaan guddisan jaallatanis jibbitanis. Musliiman akka kootte jechuudha. Guyyaa tokko garuu na arrabsanii hin beekan. Yoo na arrabse yoo Yesuus si jaallata siin jedhu malee guyyaa tokko arraba hamaa siin jedhanii hin beekan, sitti darbanii hin beekan, si lolanii hin beekan, maqaa si balleessanii hin beekan, haadha kee arrabsanii hin beekan, biyya kee arrabsanii hin beekan. Wanta argaa jirrudha kuno, wanta ilaalaa jirrudha. Guddisa tolani ka. Bakka guddisa tolaniiru bakka ijoolleen Pirootistaantii jaallatus jibbitus naa jaallatan jedhee miti kan inni akkas jedhan. Jaalala warra Pirootistaantii yookaan warra Pheenxee barbaadee mitiyan. Garuu hojii isaaniitu akkan dubbadhu na taasisaa jira bakka. Hammeenyan irraa dhabe. Guyyaa tokko namatti darbanii hin beekan. Jaallatanis jibbitanis jechuudha. Kabajaa guddaa qabu isaan. Amantii isaaniis sirriitti kabaju, sirriitti jaallatu. Oromummaa isaaniis sirriitti jaallatu, sirriitti kabaju. Aadaa isaaniis sirriitti jaallatu, sirriitti kabaju. Argaa jirra bakka. Amantii nama kamiillee xiqqeessuu hin barbaadan warri Pheenxee kun jechuudha. Bakka yoo siin jedha Yesuus si jaallata, Yesuus si jaallata kanumaadha bakka. An Pheenxee ta'uufis miti kan inni akka jechaa jiru. Garuu dhugaa isaanii immoo awwaaluu hin qaban. Of course. Dhugaan isaanii immoo mul'achuu qaba bakka. Hojiin isaanii mul'achuu qaba, ifatti bahuu qaba bakka. Yes. Namni dhuunfaan tokko ofiin ka'ee ofumaan ka'ee kan hundeeffate dhaabbata nama dhuunfaati malee amantaa miti. Maal miti? Maal miti? Natti maal miti? Amantaa ta'ee sin beekuu amantaas miti. Amantiin Pirootistaantii yookaan amantiin Pheenxee amantiidha jette ilmaan farsoo fi ilmaan araqee jechuudha. Baay'ee nama aarsa, baay'ee nama guba jechuudha. Qooyi kan yeroo hundaa machaa'ee nama rabsu. Kan yeroo hundaa kufu awwaara keessa kan gangalatu, dhoqqee keessa kan gangalatu, qeesota moo paasteroota kana qofaanatti himaami. Paasteriin ikkoo yoo barbaade yoo asii ol utaaleeyyuu dubbii waaqaatu sammuu isa tuqeetu asii ol utaala. Machaa'ee miti araqee farsoo dhugee. Isin garuu qeesonni araqee keessanii farsoo keessan komokkomtaniitu akka kaangaarroo asii ol utaaltu jechuudha. Akka harree wal dhiittu. Dhaggeeffasitti ni maati. Cherchii keessatti araqeen ni dhugama, farsoon ni dhugama. Hin dhugamu. Beete kiristaanii yoo dhaqxe garuu achi keessatti farsoo ta'ee keessanii fi araqee keessan dhuddanii akka sangaa wal yaabduu akka harroota wal dhiittu jechuudha. Kana kaalaa kunoo barnoota barsiiftu gamiti amma gaa danazochi. Isa Pirootistaantii qeeqxiim. An Pirootistaantii ta'ee miti nan beeka garoon sirriitti waa'ee seera Pirootistaantii jechuudha. Warra guddisa toleedha isaan. Warra eebba haadhaaf abbaa qaban, warra eebba waaqaa qaban. Isin garuu haatiif abbaan keessanii isin abaaraniiru, biyyis isin abaareera, waaqis isin abaareera isin warra Ortodoksii jechuudha. Jaallattanis jibbitanis jechuudha. Istii ijoollee shamarranii Pirootistaantiidha waan gadhee gootu argitanii beektu kan keessan garuu jechuudha. Masqalii isa siinoon hin baanne baattee mormatti jecha isheen namaan jettu nama dhiba jechuudha. Isin jechuudha warri Ortodoksii masqalii lafa mana gagga'u baattaniitu akkasin itti nama rabsitanii afaan keessan keessaa waan baalage. Ijoolleen Pirootistaantii garuu guyyaa tokko nama rabsaniif hin beekan. Cubbuu isaanii namaa oolchu rabbiin. Dhaggeeffadhu. Iyyuu cufaadhaa biiraa dhugu argitanii beektu. Masarattaayyeedhaa biiraa dhugu argitanii beektu. Isin garuu qeesonni keessa yeroo hundaa biiraa dhuddee araqee dhuddee farsoo dhuddee akka barbaadde caffarti laabuno. Hin caffarti asii ol.
Waan haasoftu illee hin beektu. Waan afaan see keessaa bahu illee hin beeku. Nama akkanaatiif gugguufti gaaxxee namni keenya jechuudha. Maqaa marabbiitiin obbo nama harka kun baay'ee nama gubachuudha. Kanaaf ijoolleen Pirotestaantii qima miidhasin.